Maqaa keessa jira kana maqaa keessa ni ture. Abdiisaa Waaqjiraa. Abdiisaa Waaqjiraa. Umuriin keessa meeqa? 22. 22? Ani meeqa? Natu beekaa reekan kee. Tole. 22. Tole. Kana jedhu haadha manaa fuutaniitu? Haadha manaa fuudheera. Fuutaniitu? Tole. Fuutaniitu? Heerumteetti ati manaa keessan heerumteetti? Abbaa manaa argitee fi hin beeku. Hin heerumne ati manaa keessan? Eenyu fuudhe haadhi manaa kun ergin heerumne ta'e. Ati manaa keessan hin heerumne jechuudha. Heerumteetti? Isintu fuudhe? Ani abbaa manaa seeti. Abbaa manaa qabdi. Ati manaa keessan umrii ishee meeqa? 18. 18. 8? Ati manaa keessanii maqaan ishee yoodha? Leensaa. Leensaa. Maqaa bareeddu. Hin bareeddi moo fokkisti? Hin bareeddi. Hin bareeddi. Lakkoofsa bilbilaa manaa keessanii. Asirratti darganii guddaa kan inni jirudha. Lakkoofsa bilbilaa ati manaa keessanii guutuu ta'uu qaba. Waamuu qaba. Baankii keenya dhufuu qabdi. Ishee immoo isa buukiin banadhutti isheen dhufti. Bilbilaan hin qabdu seella qoota bilbilaa. Kanuma kootti fayyadamti seella. Qabdu? Hin qabdu. Akkamitti ni taa'are? Kan kootiin anaa banaa jirta miti maal isheedhaa banaa jirtaati. Ati manaa keessa hin barbaachisti. Ati mana bareedduma fokkiftuudha jette miti. Hin bareeddi isayyuu. Fokkiftuudha. Akkisti? Haa ta'u. Mucaa qabdusi? Amma garaa jira. Garaa jira? Ulfoofteetti? Mataatti baattiin jedhee garaatti baattiin hoosiin jedhe boleessu. Akka aadaa Oromootti garaatti baattiiniif ulfaa'uun tokkuma. Kanaafuu ati manaa keessa ulfoofteetti barbaachiftu amma piroosesii xumurtaniittu birmee kaattu amma asitti gaa wanta adda godhu kan biraan illee. Amma gaa baay'ee haasofteeti. Amma ati haasofte si dhaggeeffataan ture. Amma motaraanatu haasa'a dabareen kan kootiin dhaggeeffadhu. Asuma laa baankichi beekti miti? Kan dhaggeeffadhu amma motaraanana. Manaajerri. Asuma ture laa baankichi jechuudha. Asuma dhuftee biratti haaraadha. Dhala. Tukuma dhibba qusattaan fagaariidha. Miilli qabaa namni illee nafaatu qabaatteen gaariidha. Amma ati manaajera baankii ibsuu. Manaajera baankii. Amma mee ani haasa'e jedhee si xumursiisu maal seenaa maal akka ati haasoftu baruu jedhee si dhaggeeffadhe. Ajaa'iba. Namni beekaan namni qo'i na dhaggeeffadhu amma ati sila haasofte ani haasofne amma natu haasa'a. Baay'een si obse amma ati haasa'a turte si dhaggeeffataan ture haasaa nama bishaatuun sirraa dhagaa laata jedhe manaajera libsuu baankiiti yan jette libsuu baankii immoo kunoo tokko malee hin jiru asii. Tokkuma jira. Ana manajer. Manajerri achi immoo ana malee namni biraan hin jiru manajerri ana amma qulfii cufee dhufe haasa maal akka taasiftu si baruu fasi dhaggeeffadhe. Ana jechuudha kan baay'ee sinnifu. Amma akka gootu haasa biraan gaafatu yookaan qaama seeraan sitti waama. Akkasiitiin kan maal ana namanni erge. Namanni erge maal gaafatu akka itti bakkee keessa deemtanii buukii bani hojii banannatanii buukii bani dha erbeeraa isaa deemtu safara keessa. Manajero ani awwaanan godhin qabu isaan ni erge lagunnoo. Buukiin bana dheedhee ofii kooti banamee oole. Wayyoo. Manaajera baankii naan jedhaa manaajera baankii isaa malee. Biyya kana keessatti hojjettee nyaachuun hin danda'amu. Biyya dukkanaa hoggudduudha. Amma akkamitti nama jireenya hey. Jirtu? Nagaara. Nuti hojjetaa mana baankiidha. Manaajeran jedhama. Makiinaan kun sitti argama? Nagartaa makiinaa kana? Nagartee? Baga agarti. Jirtu manaajer. Makiinaan kuni fakkeenyaaf makiinaan kuni akka fakkeenyaatti waan makiina kana yoon sitti hime qulfii san godhe. Qulfii dhabdanii? Ni barbaanne? Makiinaan kun sitti mul'atu miti? Argaa jiru. Kanaafuu ani manaajera mana baankiiti.
Kanaaf jenne kana jedhu buukii qabdu isini kitaaba qabdu Kitaaba? kitaaba qabdu Kitaaba maali? kitaaba afaan oromoo for English for Itoophiyaa kitaaba jechuun buukii jechuudha. Buukii? Buukii jechuu barbaadanii nama baay'ee dhaabbansiisaa jirra. Har'a milkoomne baay'ee milkoomne. Maali baankiin keessa? Baankiin keenya libsuu baankii beektu engadda aaraa dhufe libsuun baankiin akka aaraa ta'e dhufeera. Libsuu baankiin keenya kan adda isa godhu waa baay'ee jira. Libsuu baankii beektu? Libsuu baankii sagal. Suma gadii sana beektu miti? Beeka. Beektu? Isan manaajara libsuu baankii? Ani manaajara baankiiti. Argitee makiinaa kan? Angooti. Kanaafuu baankiin keenya adda kan namaarraa adda. Birrii 2,000 yoo kaa'attan galgala 4,000 baafattu. Kuma afur. Dhugaa rabbi. Hin turte. Ilaa har'a galgala. Hin turte daftii na galmeessita. Kanaafiyyuu isinin baasa. Kan biraa kan adda isa taasisu ati manaa keessan bareedduu yoo taate banachuu dandeessi. Haati manaa bareedduu yoo taate Banachuu dandeessi. Haati manaa? Ni dhala jechuudhas. Haati manaa koo bareedduudha. Bareedduudha? Baay'ee malee. Isa barbaachisee maqaan keessan eenyudha? Maqaan? Mokonno. Mokonnoon. Mokonnoon. Isinii kana jedhu milishaadha moo maalodha isinoo? Haa ta'u Mokonnoon. Malaasaa? Mokonnoon eenyuti? Mokonnoon Maammoo. Mokonnoon Maammoo. Kanan jedhu umriin keessa meeqa? Haa ta'u hin barbaachisu qaba bilbilli ishee hin barbaachisu fokkisiteettan. Bilbilli ishee? Kanan jedhu Gurraattiidha. furdoo faadha qal'oodha. Haa ta'u rakkina hin qabu. Malaasaa jirtaati. Haa ta'u. Buukiin haa bantamoo? Kitaaba isin bana amma birmee gaatu ture. Birmee gaatu. Ammumarra naa keetta? Ammoo dhala gargaaree dhufte hin dhala. Birmee gaatu gaatu. Ammuma isinii kenna? Amma nyaalattu. Kanaafiyyuu banadhaa isinin jedha. Meeqa irra kaattu meeqa banattu? Amma baay'ee haasofte isin ga'u? Baay'ee haasofte isin ga'u? Isinii fedhani. Meeqa? Inni haasofte? Anuu wardiyyaa libsuu baankiiti. Waardiyaa? Libsuu baankiiti. Dhugaa? Guyyaa tokko yoo machi dhufte sin agarra. Waardiyaadha isinii? Ani miti kan isin. Amma manaajara Libsuu libsuu baankiiti. Ani miti kan isin qaxare. Ani miti kan isin qaxare. Eenyu abbaa kee gowwoomsu yaati? Eenyu abbaa koo miti? Isanni erge dhugaa waaqayyo ani miti la.